Badii tana atiin nabbaleessa silaatii dhiifame jechuudha. Waan hin taane siin irra hojjete moo akkam? Mobaayila caccabsite. Akka fedhii keetii guuttattee mi? Laa akka fedhii hajaan guuttanne. Telefoonni kun qafoodhaan bitamaami. Silaa lubbuu namaa taatee ni bitamti. Anama waan fedhee jecha lubbuu keessa hin baasu. Namni takka ni aara. Ati nan baasta ati dhiira. Ati kun dhiira moo akkam? Giseen aara san keessatti fi quban qabu. Dhigi hundaan na danfa. Wahuma ati mobaayila kiyya caccabsitee fi anallee na dha'uuf kaare san dhugaan siif godha qaba. Busan dhugaa naa goota? Ammallee ani qeechumarra jira jechuudha. Tuma maaliif kijibda? Telefoonni kijibaa jettee maa kijibda? Ni maal dhugaa naa goota? Fuudheetuma anis dhugaa siif godha. Fuuteetuma dhugaa naa goota? Masalaati dhugaa naa goota? Dubbiin tun eegaan hangalee fermee iddootti deddeebitee jirti beekaa. Nama dhugaa godhu deemtaa? Ati na aarse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattootaa fi hordoftoota keenya ashamaa harka fuunee Oromootiyaa ta musliimaa ta kiristaanaa waaqayfataa hunduma keessanuu isiniin jaaladha. Ooma hunda keessattuu na gargaartanii na deeggartanii baay'ee takkaan isin jaaladha. Filatoomaadhaa horaa bulaan isiniin jaa bikkuma jirtanitti nagaa fi fayyaan isiniif haa baay'attu isiniin. Ara wanni inni qabadhee dhufa haala isa viidiyoo isinii gadhiiseen ture agartanii jirtanii. Hoggaa kaanii yaada oggolakki salleedha. Aareetiin yeelaa dubbachuu didee hin taane dalagee wanni akkasii irraa barbaachisaa miti akkuma fadharraahu waan bareedaa hin dalee inni illee kalee bas aareetiin caccabseen telefoona dubbiin tuni deddeebitee keessa wanni hedduu na aasee daawwattoota kiyya. Isii karatti wal barree isii firraa dhiisii ati wal beeynaa jechuun inni nan arku ani dhaabbachuutti hin jira ani na arkullee hin beeyne ani dhaabbachuutti hin jira waa baay'ee haasee jireenya keessatti saniitu na aarsee telefoona isaa fuudhee na caccabsiisee inni balleessee jira kalee akka malee na aarsee ture aaree fi silaa na aarsee narratti as deebisee lagannaa nyaataarra jira eega kalee waan takka hin tuqu nullee hin dubbisu mana keessatti nyaanne qadaan nyaanne hiraataa si nyaanne ammallee yeroon tun galgala yeroo hiraataati ani garuu ijoolleen dubbise nama dubbisa ani ol seennaan soomana malee jedhee hin dubbatu afaaniini ol seenee tuma mana taa'ee ka'ee kuta amma gabbahee ture mungkin hiraata nyaatee of deebi'u mala araarfadha jeetiin kaameera haadhee jira. Telefoonni cabe siifin bitaa rakkoon qabuun jaane waan natti araaramee fi waa achumaan itti fufeefu inshallah rabbi alaa feesoti walumaan erkootee nyaan isin jaa. Assalaamu alaikum ji yoo feeti. Yoo ni dhufuu baate kaameeraa dhaamseetumaan taa'ee yookaan ni dhufee banadhaan isin jaa. Qotu rayyaanii rayyuu qotu biibii qotu telefoona jaan. Kiu qotu. Harian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana sibuk? Wah, itu untuk kasih negara tu malah sibuk sama itu malah lega. Malah kana kejam itu, tahu tu. Mana gitu? Mana tu berarti juga pernah tahu jira. Se. Arro WhatsApp situ siapa? Wanita sunana ni. Kaya tu kah? Malu kaya. Malu kaya tamai ke jira. Malu tu je dah. Malu tu je nasi kerti sa. Kaya kita yang kerana mana kaya? Mana pun kaya di? Iya, kita yang kerana mana? Dia sana ramal. Saya kasih pun kau dia mah. Malu nak guys? Akan masih kau dia. Mana just dia teman? Mana just dia? Mobile lagi betul nak betul. Mobile rakam kalau dia nama. Lah kalau dia tinggal di fama sih gak pada jeti. Di fama sih jeti. Ani video le hajat dan jira. Di fama kamera batu. Kau ni berbatu dia macam berbatu. Mama kita kau. Nama tu kau balik suku anjir hati. Di fama karam ni sih nama sama ni suku anjir hati. Kenapa video kamera kaya? Betul tak kayak video betul tak kayak Assalamualaikum jadi keyboard asal Malik dia sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul tak betul. Video tentang mali maru jirta. Assalamualaikum ji khamar salam tani safani sida me. Abba mana khiya. Abba jolletiya. Abba rayyan. Abba yanto. Akuma takwan qabnin galak kisi tarkhaleti. Amma le difa ma siga fadde jetin video khaya jira. Daawwattoota khayti wardaltoota wayi. Assalamualaikum ji migistak. Waan Oromoo tanyataate manja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota hordoftoota maatii channel saada. Jila jirtu. Fayyaa keessanii baga jiraatan Oromootiin. Laa. Haala tagooti. Daawwattoota hordoftoota kiyya malee ani ni un qabu naaf hin banne akkana jechuu qabda. Fudhattee bara. Fudhadheemi. YouTube sibira jiraame.
Amma viidiyoo san viidiyoo akkasitti telefoona kiyya caccabsite akkamitti chira gadhiiftati. Laa kuni badii kee rakkoon qabu. Amma ati badii kanarra as deebistee naa lolu jirta. Badiin santi jamoo teeti. Masirra deebitee badiin tiyyamoo teeti jetta. Egaa maaltu si aarse eega kalee aaru jirte waan takka nyaata mana kana nyaachuu hin jirtu ni dhufta lagannaa godhi jirta nama dubbisuun salaamtaan hin jiru nyaatanii dhufuun hin jiru maal taate. Ammoo waan badiiti telefoonni hajabu maal telefoonni balaan cabee baabaa kajaa. Telefoonni bar yoo lafa bu'ee cabee rakkoon qabu. Laa yoo namni cabsellee badii. Mobaayila namni fuudhee akkanatti kashkash godhee ija kiyya dura caccabsinu. Dhiisu laata diim gubbisa riyyaan. Ati bilbilaatu si aarsu jira. Akkin na aarsu. Anu taa'amee waan nan haasa'u jiru. Ani nam tokkottu haasa'utti hin jiru. Feetu nam tokko haasa'e. Maaliif haasa'e? Waan nan haasa'u jiru osoo keessa seentee siif hin galin akkamitti callisteetuma. Mobaayila fuutee keessa raafutee cafeettas gubbatti. Ati maaliif na aarsuu feete sila? Daqiiqaa gootee bara. Daqiiqaa haa ta'uuti. Si yoomtuu hin telefoonaan cabseeti. Maaltu si aarse maaliif nan dhayinii? Laa jechuun maaliif nan dhayinii fi aarti moo maaliif maaltu si aarse? Yoo nama gizee sani waan hin taane haasa'u jirta. Silaan nama jarjaru taate biyya kaatiin telefoonni caccabse. Silaan nama jarjaru taate sidhee ittiin kuttee hinaaf haqa qaba jedhi namni nama hiriirullee hin jiru. Hinaaf haqa qabaan beekta. Mootummaa biratti illee yoo dhiyaatte ani silaa godhe jechuun xiyyaa miti beekadhu. Silaan gizee san as keessa dhee lafatti darbe mii maal haasa'ita? Wanni yetu ni jira. Ammoo anumaan maqaa buufta. Waan fi balleessi jiru sun namni quba qabu hin jiru. Silaan sumaa hodhe khalaas anumaan maqaan bu'a malee namni waan akkana dalagee saniif dha'ee jiru hin jiru. Oromoon meeqaan taphis jaartiin jaarsa ajjeesu jira. Jaarsi jaartii ajjeesu jira. Wooma akkanaati. Wooma akkana kanaa akka tuuriitti hin deebineen fadhan. Maaliif jettee? Ati kijibaa jechuun jirta amma haasa'utti hin jiru. Nam tokkotti haasa'utti hin jiru. Laa ani jechuun kun maleekaan taane laanuu anshi akkamitti si harka achitti. Waan haasa'u jirta haasa'utti jirta. Callisteetuma dhaabbattee waan hin. Callistee zaata kaasu gubaa dhaabbatee waan hin haasa'u kana callistee boodara laaltooti. Waamee gabaricha keessa waamee kanaan jedhu jirta. Waan callisanii. Isii asii waliin dhufnee maal midiree jettee waamee kaasa'u jirtaani. Haisan hunda zaata kan bakka dhaabbadhee si eegu jira baran. Naa'uu nagartu akkamitti si jibu. Akkamitti si agarre? Si argee. Nagartu. Nagaran maa haasa'u ittiin. Dhugaadhe ta'e lammaati. Dhuguma dhugaadhe. Akkamitti dhugaame? Soba. Siin sobeen. Ati waan akkasiitiin akkamitti na sobde dhugaa Siin sobe. Maaliif na sobde? Inni kun bikka kanaa sana maaltu fideewu? Ni waan itti taphatanii jira waan qoosanii ni jira. Mush waa hundaan hin qoosu namni. Amma telefoonaan cabsee mataa si dhukkubu jiraatu sila. Ammaan tana badii ta'e firra wallaalteeti. Faxara diddee, hiraasa diddee, laaqana diddee ilaa ammaa akkan agabuu taa'u jirta. Bikkattoon magaalaadhaa gabbaatee nyaattee dhuftellee siif rabbii wal beeka. Qal jettee ta'e. Badiin tun tiyyaa miti garuu dhibbaa fi dhibbatteeti badiin. Wooma akkanaatu ati immoo qoosaaf jettuu dhugaa jettu sanisiitu beeka. Wooma akkanaatu namni hin qoosu. Mobaayila caccabsite. Akka fedhii keetii guuttateemi? Laa akka fedhii hajaan guuttanne. Fedhiin hiyyee telefoonaan walitti hidhamte. Yeroo deddeebitee waa hundaa'uuf hin kakaasin amma. Wanni kalee kutteemi. Garuu waan akkana kana irraa booda ittiin deebi'in. Mobaayila san bara naafetti waliin deemnee suuqa dhayinee suuqa irraa binneemi. Haa binnu. Doolara meeqaan binne? Mobaayilli lubbuu namaan caalu barsilaa gisee san lubbuun ta'e kuttee san gasuma. Lubbuu tiyya maaltu na kuchisiisa? Asidooyinaan barabbaa fedhe jabaa fi laafaan qabu asidooyinaan nu kuchisiisa. Nama tuffatiin. Nama tuffachuun hin ta'u. Maaliif nama ati tuffatus ijjeessa. Usaan isaan si ijjeessu hin jenne silaa gisee salakkaan aaresaniin karaa telefoonaa godhuu badhaasa si gallakkise. Maqaalee naa buuftee ijoollee tijjee biratti illee nama Oromoo biratti illee waa meeqa. Waan darbadiin tun dhibbaa fi dhibbatteeti fudhachuu qabda. Ammallee akkasitti taatu hin taane dhiifamaa siin jedhu jira. Silaasii dhiifama naan jettuun ani dhiifama si jechuu dhufe maanta. Haa dhiifama jechuu dhufe. Eewwa silaasiin naan jechuu qabaa beekadu siituu na balleessi. Garuu akka kan ilaaluun. Amma afaan ceekurra kaattee jechaan ooliin maaltu kana fiti. Micaalee illee yaada keetiif akkana godhatanii beektaan. Waan ta'eetu mana kana keessa nuqqaalee rayyaan illee akka yaada keetiif akkana godhata. Hayyasiin baana sittiin dubbachuu jiraatu baduu haa. Maal telefoona cabee malee wayyaa faasii cabee? Wahuma ati osoo dhugamoo sobaa addaan hin baafatin mobaayila kiyya akkasii caccabsite san na cabsite jechuudha. Abbaariyyaa wanta akkasii himu. Daawwattoonni hordoftoonni akka jirtanitti saaduma deeggartan
Saadaa tolchitee jettanii. Tolcha kaya mee dhugaatanii yoo deebite. Silaa'u warri si daawwatu harka 190 shamarran keenya dhiifama naa godhaa malee isinislee komachuufi miti. Harka caalaan keessan irra caalaan keessan saadaa sirrii hojjettee galatoom jettanii seena ilaalee koomentii jala. Koomentii daawwattoonni keenya barreessan shamarran keenya saadaa sirrii hojjettee waan hin taane irratti hin deeggarina. Kuni waan hin taane miti. Sila amma na ta'u baate. Telefoonni kun qafoodha bitamaami. Sila lubbuu namaa taate ni bitamti. Anamma waan fedhee je lubbuu keessin baasu. Maaliif? Lubbuu maaltu baasu sigee? Namni takka ni aara. Ati nan baastu ati dhiyamu akkam? Naafetti rakka takkaa miti. Anamma gisee naara san keessatti ifuu quban qabu. Dhigi hundaan na dambe. Garuu tokkuma dhiini na dambe sanittuu ifii qabuu ni hin danda'a. Waahuma ati mobaayila kiyya caccabsitee fi anallee na dha'uuf kaarisan dhugaan siif godha kam. Ammallee waan biraatti kaasee. Maal jeetiin ammaan tana kaleessas jala callisee ilaa ammaan tanaatti jala callise. Yaani waan dhugaa naa godhu deemtu. Dhugaa siif godhanis. Oomishan dhugaa naa goota. Ammallee ani qeechuma irra jira jechuudha. Tuma maaliif kijibda? Telefoonni dhugaa kijibaa jettee maa kijibdare? Telefoonni bakka kijiba dhibba kijiba. Tuma maal onnee dhugaa naa gootu san? Ni maal dhugaa naa goota? Maal dhugaa naa gootaan jee telefoonni kijiba san? Fuudheetuma nanis dhugaa siif godha. Fuuteetuma dhugaa naa goota? Manuma kana keessa teessee janaajenteeti dhugaa naa goota? Bakka barbaachisaa jechuudha. Mana anaatiitu kiraa kafalaame. Ati kiraa kafala? Walumaan laalla. Amma dhiifama gootu jechuudha. Yaani dhiifama naan gootu deemteeti dhugaa naaf goota? Dhugaa siif hin godhe. Dhugaa naaf goota? Walumaan harkina akkas taanaan. Walumaanii deeman kana keessa jiran dhugaa naaf gootaa teessee. Amma silaatii dhugaa naaf goota? Dubbiin tun eegaa nan galee garma hedduutti deddeebitee jirti beekatu. Amma dhugaa godhu deemtaa? Atiin na aarse. Maaliif si aarsaati? Osoo waan fedhe dubbadde akkamitti dhuftee telefoona gurrarraa na fuutee asirra cabsitee. Sitti xiqqaate telefoonni xiqqaate. Telefoona sitti xiqqaate anaaf na xiqqaate. Waa sitti xiqqaate walaa telefoona walaatillee si xiqqaate. Duuba amma maal dhiifama na gaafachuudha dhufte? Namni tokko balleesseemi garuu naannoo deemi dhiifama naan jette hin jedhu. Saniifin dhiifama siin jechuudhaaf iddoo kaddee dhufeemi. Ammaa dhugaan godhu deemaa jechuun jirtaa barate. Dhugaan si godhaa jechuun jirtaa barate. Animmoo. Ammallee dhugaan si godhaa. Dhugaa sumaaf hin godhu yoo ammallee ta'uu baatte. Amma silaa daawwattoota hordoftoota keenya Yamaniin jira. Humallee harkaan qabu waan hin kaayedhellee hin qabu. Gaafaan ammoo biizinesa guddaa harkadhe dhugaa sumaaf hin godhu. Ati dhugaa wanni na yaachisu jiru akkamumattuu isinuu warri Yaman jiru kun na yaachiftan dhiirtummaanuu. Eessaatu isinirraa fuudhee yaadatee ni fuunechaa ooltan. Gaafaan qabeenya harkadhe ni himta akkasirratti hin fuudha nama jetti. Abdiin kutattan jechuudha. Abdiin kutattanii ni fuuna nama jettanii kuni xabiyaa keessanii isin warri Yaman jirtan kun sammuun keessanillee akka biraatti isin yaadan. Isin fuudhaa biyyaa baatan moo dalagataa biyyaa baatan? Dalagataa biyyaa baatan moo dhalaa sharaa biyyaa baatan? Akka mataa kiyyatti. Akkuma warra Yaman kana guutuu sammuun teessan guutuun akkuma takka isin yaaddu. Akka warra Yaman guutummaan na galche. Jechuun numaan harkaan hundumaa sammuun keessa walumaa qixxee moo takka isin yaaddi? Hundi keessatti akkuma. Wanni biraa takka isin duraan mul'an. Jalainee ilmaan kana biyyan baa keessa irraa biyya galfannee akka namaa taana isin dura jirtu gottootaa fi hordoftoota keenya warri Yaman jiru guutuun sammuun isaanii akkuma takka yaadanii sammuun hin yaadduun isaa walirra laalatanii godhanna fakkaate yoo tokko fuudha tokkos fuudhu fadha yoo tokko deemte tokkos deemuu fadha yoo takka deemte takkaas deemuu feete garuu isaan xabii hin jiraniin isaa bishaan bahaara irra dhufanii yeroo guddaan bahaara irratti jimmiin kabalteena fakkaate akkasii jiru. Anamma waa'ee nama warra Yaman jiru keessaa baase. Waa'ee ati akkamitti baal tokko baasii mata dureen si amma ati dhiifama naaf gootamoo hin gootu. Naasi balleessee dhiifama silaanaan jetteeti ati haachuu qabda. Badal ati haatu nan kaadamoo kam dhiifama naaf godhe. Telefoona feetaa siif hin bitu. Kaameeraa fuuldura na keessee. Waa kaameeraa fuuldura sakaa ta'e manguddoon ni jirti biyya tan manguddoon itti himatan ni jirtu. Ana hammeessuu deemtaa miti. Laasi hammeessuu hin deemu ati immoo ifumaaf karaa hamaa deemu jirtu mana asi hammeessuu hin jiru. Egaa asi yoo diddee gatumaan dhiisa. Yoo na diddees gatumaan dhiisa. Gatumaan dhiise ati diddullee gatumaan dhiisa. Maaliif badii tana atiin nabbaleessa silaatii dhiifame jechuu qabu. Waan hin taane siin irra hojjete mokka waan biraan kiin fakkaanne biraan keettee irra hojjette. Akka ati mana kana keessatti aartee
guyyaa takkaaf dhiisi daqiiqaa takkaaf olleetti artuun fadhan. Jiruun addunyaa isiin wanga xiqqaadha faayidaan qabdu. Sanumaaf akka dhiifama naa gootuun fadhan. Daawwattoota hordoftoota keenya saadaa dura jabaattee jirti. Kan nagaan barbaanne sheexaana qofa. Kanaafuu eega isin ammoo dhiifamaa jettee kaameeraa keessammas viidiyoo kan isin gadhiisuu dandeenyiin beeka. Kanaafuu dhiifama kalaas. Osoo viidiyoo hin ta'in dhiifama kalaas. Dhiifama. Illa eega dhiifama naa godhe naan jette dhiifama siif godhe. Waan akkanaa wurii ittiin deebiin. Wanni kanaa waan adagaara nama fidaati. Anallee taate sillee taate wanni kanaa nama biraatiif illee taate wanni kanaa biraan kee hin jaamtu. Wantoota hordoftoota keenya isinillee yaani namni tokko safaaxaa keessatti waan silaa hin fakkaanne dalagaa yaani inni safaaxa jeetuma dalagee kana keessa waan miira keessa nama galchaa waan abbaa mana keetiif haadha mana keetiif wal lolchiisaa rabbi isinirraa eeguun isinin jee isinillee firraa eegaadha. Yeroo duraatii fi har'aan sana qofa kun arboo ishinii isaarratti aaree ture. Barreeyyaa gizee hayyoo aaree dafeeti araarama har'aatti ammoo tamataa irra citaati waan dhugaa taateef waan kijibaa taateef illee isaaf rabbitu wal beeka garuutu kijiba eega jee na aarsee hedduu anillee na aarsee waan keessan dalagee anillee dhiifama naa godhi. Dhiifama siin jeera. Aywa anillee dhiifama naa godhi atillee dhiifama naa godhi osoo hordoftootaaf hin ji'ini itoo magaraa keessaatiin siin ja'a. Telefoona isaa ammoo inni hin bitaa fi telefoona anaatu si bita. Kana acha aartee mataan siraa qaaree. Ati yeroo hundaa waa balleessiteetuma kafaltaati. Kan natti barate na fakkaate hin beekneen xabiyaati jirutti taate. Xabiyaa natti kasaaruma kafalte yeroo hundaa. Laa ani kasaaraa miti kun. Ammoo maallaquma kiyya fuutee naan kallina. Laa kun kasaaraa miti. Huccuun ciralleen kasaaraa miti. Waan bareeduudha. Kun immoo telefoonni ani cabsuun feena waan takka hin cabsu inni illee jaaladhu ni beekta. Waan takka takka cabsee beeka. Waan takka illee cabsu kun sheexaanuma hojii sheexaanaati. Egaa kalee dhaabbattee mataanis zawsitee haftaa ta'e hayitii hiraata hayitii nyaadduuti. Kun mana taa'insaati asii ka'ee mana riibaa dhaqee firaa rafeensi hin jedha. Booda immoo waan akkanaa kaatti deebitee dhiifama na gaafattee beekadhu immoo. Laa. Arrabooda ammaatu hin deebin. Ani immoo waan takka takka balleessee hin beeku. Garuu ati balleesse malee ani hin balleessine sanumaafuu nulachuutu akka hin deebin. Namni qixa kiyya obsa qabu hin jiru beekadhu. Na qofaa miti ati akka hin deebine ani illee hin deebu ati sallee akka hin deebin. Yoo rabbi jeelaan maan fuudhani. Yoo Personaal hin jaami. Yoo rabbi jeenuma fuuna. Xabiyaa ishini taate eeyutiin. Ayituni xabiyaa taate dhiira. Yoo rabbi jee ani numaan fuudhaa. Jaa yoo rabbi jee numa fuuta yoo rabbi jee rabbiin kana hin ji'u. Hin ji'u. Yoo rabbi jee fuunee tanii rabbiin kana hin ji'u. Haadhuma ilmaan keessanitti wajjin taate isinitti haa bal'isu. Gizee bal'oon dhuftanii fuunaa ati dhiiftee Oromoo tanaafuu isinitti hin bal'ifne gista kana waan fakkaattee yaada keessaniitu kara biraatii rabbiin isinitti hin bal'ifne. Siraa haadha binaatti yaada naa wajjin ganaa jaalala haareetti uumaa jettanii isinuma bal'isa. Osoo guyyaa takka ittaanii hin jiraanne dhiiftee Oromoo waan jaalalti taatee sanuun beekanii dhiifamaa isin jira. Osoo waan jaalalti taatee sanuun beekanii osoo guyyaa takka haadha mana isaa gammachiiseetu akka namaa godhee isin iftaatee jiraattee gista gammaddee kofalteetu hin jiraatu. Maaliif kofaltee gammaddee hin jiraanne jee? Gizee hunda ani niin fuudhaa gizee nu dabartee jira. Isinillee waan san akka hin dabarreef san gooti. Hin beektaa? Ammaan argee. Maaliif? Wanni na kuffisee jiru osoo nan ta'in jechuun kiyya osoo amma naafeti sanuu harkannee nuti fixu biyya namaa keessaa gizee naa dabarsanii fuudhanuma jenni. Inshaallah rabbi isin haa dabarsu gizee naa dabarte jaalala haaree jalqabne osoo gizee jettanii gizee osoo jettanii gizee isin kutti dhiirtii Oromoodha. Jaartiin teessanillee hoggota akka gammachuudhaan hin teessu maaliif jee yaadaa oolti. Raftuun yaaddi deemtuun yaaddi gizuma takka jireenya nagayaa hin jiraattu. Saniifuu osoo gizee jettanii gizeen isinitti hin dabriin isin jaa haadhuma mana keessanitti wajjin gammachiisaadha irraa jijjiiraadha. Hiraa fi aalii keessan irraa jijjiiraadhaati.
jiraadhaan isin jamalee gizee tana jalaa mura. Shari'aan Islaamaa afur faqqaddee fi jan. Isin itti faqqaddee akkanaa miti. Namni tokko qabeenya guddaa qabaatee atillee osuma qabeenya san keessa yeroo ammaa yoo si fuudha meeqa fuudhuu ni danda'a. Anaa duguggatee kana si wajjin fide kana deebitee ta biraa fuudhuu yaadda. Osoo guyyaa takkanaa gammachiistee gadi hin ta'in. Kanaaf isin hin dabarreen isin hin jaa osoo gizeettanii gizee hin dhuminiiti. Bismillah hanga qabdanyaadhaati. Kitti teessanii wajji jiraadhaan isin hin jaa. Hundummaanuu dhiifama naa godhee jira haa galatoomu. Isinillee naaf galatoomaadha. Daawwattoota hordoftoota keenya kalaas dhiifama godhee fi koomentii jalatti yeroo hunda isin faarsina. Yoo isin faarsitan isin ol kakaa deemti. Wahuma gartee wahuman taane hojjetti yoo isin faarsitan. Saniifuu? Arrabsanii? Arrabaa osoo hin taane sirrumatti. Baga tolchitan jinaan. Saadaa waan takka tolchite isin jennaan. Yoo asan keessa baatu. Wala waan namni naan jeef jecha ani waan takka hin dalagu. Ani woomana fakkaatee hin dalagu. Aywa daawwattoota hordoftoota keenya akkuma isin hin jenne kana dhiifamas godheetiif hin jira. Silaa ka dhiifama hin barbaanne ka nagaa hin barbaanne sheexaana qofa jedhanii. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.